nama han arrabsinaa kanaafi dhiisaa isiniin jedha. Ka keessa namaa beeku eenyumtu yoo sharrii si yaadee gaarii si yaadee ilkaanisitti kolfee keessatti summii si yaadee kan beeku rabbii tokkicha. Namni garatti sharrii namaaf yaade isumaaf deebite abbamaaf deebiti. Ta duraanii naannoytee ilmoon deebiteedhaan miti amma immoo abbaa mammatama abbaatiin deemiti. Waan isin ajaa'iba. Yaade ani rabbumatti wallahi ani ebalusu sharrii naaf yaade jedhee irrallee hin goru. Ani miskiina beetanii namni nama daqiiqaa 5tti dagatuu danda'u. Abbaan barbaade onna fedhe waan anje nama daqiiqaa 5tti dagatuu danda'u. Kanaafi alhamdulillah fuundurri kiyya ifaa rabbi tarii ittiin naa dabarsuu fi tarii waan inni fideef rabbii kaaliqa tokkicha beeka. Kanaafi dhiisaa please naman arrabsinaa. Arrabni waa takka fide wallahi. Arrabni waa fide qaata waa fide garuu hin fidamuun ta'a. Nama gadi ta'ee maalan maa ija dhabe boon akkuma isinii masan taa'i hin ta'u kalaas kanuma malee wanti biraa hin jiru wanti irratti wal'amne kan jiru tokkicha galatoon wanti biraa hin jiru namni eenyumtu dhugaa dubbachuu namni masaanuu jaalatu hin jiru eenyuma ta'ee namni masaanuu jaalatu hin jiru kanuma malee dhimmi biraa hin jiru. Kanuma irratti xiqqoo afaan keessa walii galuu dhabne malee wanna biraa nagaa haqamnaa ilmoo kiyya ni argaa ni dubbisa. An ammaaf bakka hojii jira malee yoo galee jedhetti mana keetti fudhee ni gala. Kanuma bas dhiisaa dubbii kana kalaas. Keessa namaa ka beeku rabbii waan hundaa rabbii harkaa qaba dhiisaa. Koomentii badallee azalatti hin barreessina. Silaa warri waraabbachuu barattan waraabaa gadi lakkisaa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii yaa uummata kiyyaa isin jaaladha isin kabajaa naa jiraadha galatoomaa warri hanga ammaana wajji turtan taabtaabiin geeftiin naa kennitan hundi keessanuu galatoomaa baay'ee isin jaaladha rabbi isin haa kabaju akkuma na kabajjan kanatti oromootii anis isin jaaladha isin kabajaa naaf jiraadha. Bakka jirtanitti rabbiin isin haa tiifatu. Bakka halkan gaarii isin haa ta'u nu biraa bari'uu kaate. Atillee dagadhu wanna kanaa. Ani dagadhee jira wallahi alhamdulillah an dagadhee jira. Ani dagadhee jira. Ani jaarsa kiyyaanii addaan hin bahu. Abbaa ilmootii nama waggaa 7 wajji nyaatee wajji dhugee nama rakkoo bal'oo wajji dabarse wanti jaarsa kiyyaan adda na baasu hin jiru. Inshaallah wanti na baasu tokko hin jiru namni eenyumtu yoo miira keessa galee walitti bu'uu ni danda'a. Kanuma shayxaanuma jidduu keenya seene rabbi shayxaana isaa rabbi nu jidduu haa fuudhu. Inshaallah waan jiru kanuma dhiisaa baqqaa nama sin arrabsinaa dhiisaa yoo rabbii sodaatan ta'e dhiisaa baqqaa nama arrabsinaa. Ara ani bakkee hojii jira ani osoo wanti kun hin ka'in dura bakka hojii ture bakka hojii jira malee ani mucaa kiyya jibbeeti miti haati ilmoo fi hin jibbitu ammallee osoo mana boqonnaa ka galu taate mucaa kiyya na arga ni fudhadha inshaallah amma galuu ka'e anuyyuu bakkee hojiiti. Akka barbaadan godhaa sani akka gadi galabbaxxanii ol galabbaxxanii wanti na ilaallatu tokko hin jiru. Ayyoo. Akkasii salaata subii nu bira azaana jiranii amma anillee salaateetiin deemee rafaa halkan gaarii isinii haa ta'uu. Erro hay yaa uummata kiyyaa dhugaa isin jaaladha naaf jiraadha galatoomaa ulfaadha laaf goolii kiyya kanaan guuttani asuma laaf goolii kiyya kanaan guutame
laaf goolii kiyya kana guutatiin rafa deeme rabbi isin irratti fi hadhaa silaa yuutuub irratti anaa gee kanama waraabu jechuu yuutuubiif ummata kennaa fi makiinaa diimtuu naa kennita ammoonni rafa amma deeme sun jiru wallaahi wanti na bochisun jiru hundaafuu nagaarra naaturaa halkan gaarii ta'uu warri guyyaa gaarii isinii haa ta'u hunda keessanuu isin jaaladha bye bye haywaan azalaa bayi eenyu ka jedhu kun mudideetara warri qaburra fina fakkaate isaayyee Goli kiyanaan guutan jechuudha bakka deemee rafuu. Deemee rafaa. Hunda keessanuu. Hanga amma warroonni hordoftan hundi keessanuu galatoomaa. Makiinaa diimtuu naa kenna jennaan